miilli koo deemsa osoo hin eegalin osoo fiiguu hin danda'is ana waliin turan. Daandiin harkaa bannaan kallattiin agarsiisanii jiru. Yeroo gufadha gara lafa naanna'u turan. Harka jala naaf hir'isanii na jabeessanii jiru. Yeroo dhibbaa kan isaaniitti nan darbe. Anis isaan saalfachiisa. Injifannoo yeroo deebi'es gammachuun na simatan. Kunis ani qofa osoo hin taane warri isaan waliin jiraatan hunduu eebba argatanidha. Kabajaan dhaabsisanii anis harka isaan fuudha. Har'as milkaa'ina sadarkaa mul'atu argadheef sagaleen ilfannaa isaanii onnachiisu fagoo irratti dhaga'ama. Har'as tajaajila baankii kiyyaaf daandii irra deemu hundatti na waliin jiru. Ani bu'aa isaaniiti. Baankii Siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii magaalaa Adaamaa obbo Mulgeetaa Qaabatuu waliin jirra. Waa'ee Adaamaa keessumattuu waa'ee Smart City karoora guddaa kana keessatti hirmaannaan keenya maal ta'uu qaba Adaamaa caalmaatti guddisuudhaaf ka jedhu kana irratti mari'achaa jirra. Ispoonsarri keenya dameelee isaa 400 ol ta'an teekinooloojii baankii addunyaan irra geesseen walitti hidhuudhaan tajaajila baankii guutuu idil addunyaa fi kabiyya keessaa kenna. Gaachana uummata keenyaa kan ta'e baankii Siinqee guddaan galateeffadhaani. Mulee Smart Cityin kun maalinni? Smart City amma biyyootii alaatti biyyoonni guddatan tokko magaalli tokko jireenya isaanii haala guddina irra gahan wajjin kan waliin simne taanan diiganii iddoo biraatti magaalaa haaraa ijaaru. Smart Cityin amma Adaamaa keessatti ijaaramuudhaaf deemu kun Adaamaa diigneeti moo iddoo biraatti Adaamaa ijaaruuf deemu moo bakkuma jirtutti Smart goona. Smart City dhumti kun akka hawaasa keenyaaf galutti akkamitti hiikuu dandeenya? Baay'ee galatooma. Yaadamni hoggansi jijjiiramaa magaalaa Adaamaa inisheetiivii addaa ofii isaatii uumee ittiin hojii guddaa hojjechaatiin jiru ittiinis beekamaatiin jiru keessaatii tokko hojii Smart Adaamaa uumuu kana jechuudha. Yaadichi kun tarii kan eenyuti inisheetiiviin isaa eessaa dhufee? Inisheetiivii hoggansa kantiibaa magaalaa Adaamaati. Inisheetiivii qaama jijjiiramaati yaadama fiduu jechuudha. Yaadama biyya kana ittiin gaggeessan magaalaa kana ittiin gaggeessan yaaduu qabda jechuudha akka hoggansaati. Yaadama bilchaataa fiddee yaadama sana hojiitti jijjiirtee hojii sana immoo uummanni bu'aa buusee irraa dhadhamuu qaba jechuudha. Faayinaalii yaadamni sun si qofatti hafuu qabu waan ta'eef magaalaa Adaamaatti kanuma ilaalaatiin jira. Smart Adaamaa jechuun dhaabbileen addunyaa irra jiran hedduu isaanii yaada garaagaraatti kennu. Isa hunda isaatu keessa deemnee jenne bal'achuu danda'a. Garuu cuunfaa isaa gaafa fudhatteetiin ilaaltu teekinooloojiitti fayyadamuudhaan waa hunda tajaajila kennitu, misooma misoomsitu, infiraastiraakcharii dhiyeessitu, rakkoo uummataa yeroo hiiktu, rakkoolee bulchiinsa gaarii yeroo hiiktu, waa hunda isaa taaqaa'ootti fayyadamtee teekinooloojii guutuudhaan jijjiirama waliigalaa misooma magaalichaa, haala nageenya magaalichaa akkasumas mootummaa cimaa sadarkaa gandaatti ittiin hundeessuudhaaf karaa smaartii ta'een fayyadamuu jechuudha. Waa hunda waan dur baratteerraati. Adeemsa waraqaa ol si'achi oofaa ooltuuti irraatii gara teekinooloojiitti jijjiirtee sirreessuu jechuudha. Inni tokko isaa bira gaafa ga'u maal jechuudha waan jedhu sun danda'ama. Cuunfaa isaa garuu karaa teekinooloojiitti fayyadamteen waa hunda rakkoo uummataa ittiin hiikuu waan barbaadde sana ittiin misoomsuu, ittiin lafarra oolchuu, nageenya yeroo eegdu karaa teekinooloojii kanaan eeguu tootaalii siistama moofaa kana keessaatii gara waan haaraatitti shift gochuu jechuudha. Computerized gootanii hunda keenyaa moobaayiliidhumaan globalized gootanii harka tokko irratti akkanumatti nu qabachuu deemtanii? Takkaan hoogganuu tokkoon keenya irratti raadarii gashuu keessanii haa ta'u rakkoon qabu. Tarii waan akkasii kuni keessumattuu amma malaammaltummaa amma biyyi teenya falmachuudhaaf deemaa jirtu kabajamoo Piraayim Ministeera Dr. Abiy Ahmed teekinooloojiidhaan deeggaramuun malaammaltummaa hama tokko tasgabbeessuudhaaf fala akka ta'e ni dubbatu. Akkasii wal hordofuun kun magaalota gurguddoo keessatti illee Smart City qofa osoo hin ta'in teekinooloojiidhaan tajaajila jiru kana akkas fooyyessaa dhufuun akka muuxannoo Adaamaa irraa fudhatamuu qaba jedhee yaada. Keessumattuu bakka ijoo ta'anii fi rakkoon itti baay'atama jedhamu kana. Mee hojiin Smart Adaamaa kun hojiilee gurguddoo maal of keessaa qabata?
Hojiileen gurguddoon inni of keessaa qabu tokkoffaa irratti smart infrastructure. Smart infrastructurein dhimmoota hojiiwwan magaalaa keessatti hojjettu smart kan ta'e jechuudha. Kana jechuun irra dibaa duraa keessaa baata jechuudha. Waan ammayyaa'aa ta'e yoo ilaaltu amma daandii teeraasoo hafame maal wantoota ilaalte abaaboon amma mana keessattidha namni saaloonii kan kaafatu. Biqiltuuwwan adda addaa biqiltuu bareedduu wajjin meeshaa wajjin kan kaafatu mana keessa ture jechuudha. Amma infrastructurii sana smart gaafa gochuudhaaf deemtu abaaboowwan sanniiniin magaalatti baaftee meeshaa isaa wajjin magaalaa sana iddoo bashannana kan keetii goota jechuudha. Akka saaloonii kan keetitti itti ilaaltutti daandiiwwan hunda ilaaluu isa sana faanaa dhimmi inni wal keessatti qabatu jira jechuudha. Karaa biraatiin smart building ijaaramsa keenya magaalaa keenyaa gaafa ilaalte pilaaniin ala gadi bahee daandii cufee ijaaramaa jechuudha. Bakka paarkingii osoo hin qabaatiin ijaaramaa jechuudha. Gamoon inni ijaaramu sun akkuma waan ijaarachuu qabuuf qofa xafaxafee biraa deemaa jechuudha. Kanaaf karaa smart ta'een amma daannuma humna ibsaatitti gaafa ilaalte gamoon tokko bahee namni miti inni paarkingii qabaachuu miti walkwee namaa cufamee jira jechuudha. Kanaan dura ijaarame jechuudha. Kanaaf amma booda gaafa biildingii kamiyyuu ijaartu akkaataa seerri maaster pilaanii magaalaa jedhuun smart karaa ta'een daangaa irraa hagam siqaachuu qaba, walkwee akkam qabaachuu qaba, deebi'ee immoo paarkingii isaatiifis akkam qabaachuu qaba, gamoo akkamitti ijaaramuu qaba waan jedhu san kan of keessatti hammate ta'uu qaba jechuudha. Akkasumatti callisanii ijaaruudhaan haalli magaalaan ittiin bal'aatiin gara hin taanetti deemaa jiru jira jechuudha. Kana smart gochuudha jechuudha. Karaa biraatiin smart transportation. Haalli geejjibaa magaalaa Adaamaa keessa jiru akka feeteedha jechuudha. Haalli magaalaa kana keessa gaariin asiin giddugala keessa deema, baajaajiin asiin gaarii keessa deema, makiinonni immoo konkolaataan babbareedaanis kan VIPs kan qaama kamiyyuu as keessa deema, kan dhakaa fe'u as keessa deema. Hundi isaatu haalli inni itti wal danqaree lukti namaa immoo achi keessa yaa'a. Waa hundi isaa mijataa miti jechuudha. Kanaaf magaalaan kun magaalaa guddoodha. Magaalaa Finfinneetti aantee akka biyyaatti ilaallamtuudha. Oromiyaadhaaf immoo karaa adda ta'een magaalaa turizimii, magaalaa konferensii jennee magaalaa guddisaa jirrudha. Kanaaf magaalaan tun smart ta'uu qabdidha. Tiraanspoortii isaa sistemaatik ta'uu qabaadha. Smart ta'uu qabaadha. Kanaaf naannoo makiinaan gurguddaan naannoo kamitti deema? Walkwee namni lukaa karaa kamitti deema? Baajaajiin naannoo kamitti tajaajiluu qabdi? Gaariin immoo achirraa ka'ee garamitti deema? Makiinaan gurguddaan garamitti deema? Haala waliigalaa isaa kana smart taasisa. Addaan qoqqoodaniif jechuudha. Qoqqoodanii jira jechuudha. Kun smart ta'uu isaa qaba. Gaariin gara keessaatti akka uummata tajaajiluu qabu. Kan itti aanee jiru smart health centerii. Thank you. Haalli jiddugaleessaan kan dhuunfaas haa ta'u, kan mootummaas haa ta'u, manneen fayyaa kamiyyuu akkamitti karaa smart ta'een uummata keenya tajaajiluu danda'an. Hojiiwwan naannoo kanatti hojjechuu qabu. Eessatti jiraachuu qaban? Akkamitti uummata kana tajaajilan? Uummata kana immoo akkamitti barsiifna? Akkamitti walitti hidhamiinsa isaa goona? Karaa ammayyaatti akkamitti hawaasa kana finnaan? Teekinooloojii akkamitti fayyadamna? Amma waajjiraaleen kanaan dura ilaalteetiin hin jette biiroo hoogganaa tokkoo gaafa seente gamanaan waraqaan as gahee jira, gamanaan kilaasariin as gahee jira. Al tokko akkas fiittis margatu gaddichi. Kanaaf waa hundi isaa biiroo fakkaatu jechuudha. Biiroo fakkaatu waan ta'eef mijataa miti. Kanaaf amma teekinooloojiitti fayyadamuudha. Ani maal ilaaliseeti mulee yeroo tokko waajjiruma akkasii keessa seenanii dur kan yaadattu yoo ta'e suuqii gaafa deemtu ixaannis sukkaarris bunnis waraqaadhuma waajjiraalee wayiitti irraa fudhatame na dogoggoreen waan suuqii seenatti fakkaate mee ixaana naa kennin jee. Imagine agama gadeemame jechuudha. Sababiin isaa kan ciccites kan waa wayyaa qabus hundi isaatu akka nama qeexemaa gozoggozateetitti gozoggozamee jidduu ta'a jechuudha. Kanaan smart ta'uu hin dandeenyu. Kana gochuudhaaf teekinooloojiitti fayyadamuu qabna. Amma waa hunda isaa siistematti kompiitarratti qabatamee achi keessatti onlaayin akka inni tajaajilamuu danda'u taasisuudha jechuudha. Tani hojiin jalqabamee hoon jira karoora qofa osoo hin ta'in hojiitti akka argitan neetworkii kan hojii wal qabatee naannoo waajjira lafaa kan hojii wal qabatee galii hojii wal qabatee wantoonni jalqabaman kun tarii smaartuma siitii kana keessatti hammatamu. Amma waajjirri lafaa siistematti galee jira. Thank you. Teekinooloojii kana faana jechuudha. Thank you. Hojiin kaadaaskaaraa bal'inaadhaan hojjetamaa jira. Bara kana guutumaan guututti ni xumuramaa jechuudha. Amma isa xumuruun maaliif waa baay'eef tajaajila jechuudha. Hanna ni hanqisa.
Amma lafarratti overlaappiidhaan namni wal kasasaa oola. Ogeessi ogeessarratti hojii garaagaraa irratti hojjetee hanna raawwachaa jira. Hanni waajjira lafaa dhaabbachuu lubbuun namaarree bahaa jirus jira jechuudha. Kun kan ta'uu fi waa hundi siistamatti waan hin galleef kakaanii kaan irratti hojjetaa, kakaanii kaan irratti hojjetaa, kanarraa buqqisee kan irratti hojjetaa. Isaafis mijataadha, uummatas walitti buusaa waan jiruufi. Kuni kan gochuu dhabeef lafti siistamaadhaan hoogganamaa waan hin jirreef jechuudha. Lafti qabeenya waloo ta'udha. Kanaaf kana gochuudhaaf waa hunda kana xumuruudha. Riizistaansii naannoo kana jiru jira. Humni kanarraati siistama kanarraati fayyadamu. Riizistoonti inni godhu jira. Naannee bulchiinsi magaalaa kutannoodhaan qabsoo hadhaadhaan gaggeessaatiin waan jiruuf waggaa kana guutumaan guutuutti inni xumuramaa jedhamee yaadama jechuudha. Waajjirri daldalaa amma mana isaa keessa taa'eeti daldalaan tokko jechuudha. Hayyama daldalaa yoo haramsiifachuu barbaade, hayyama daldalaa baafachuu yoo barbaade, mana isaa taa'ee garasitti akka inni deemutti hojiin bal'aa hojjetamaa jira jechuudha. Ammaaf garuu wakabaatu jira jechuudha. Ammaaf garuu gandarratti hin galmaha, magaalatti qabamee jira jechuudha. Naannoo irratti qabamee jira. Siistamni kun diriiree jira jechuudha. Walumaa galatti amma faayilli waliigala magaalaa hojjetaa mootummaa magaalaa Adaamaa keessa jiru siistamatti galee jira jechuudha. Kan paartii siistamatti keessa galee jira jechuudha. Kan mootummaa siistamatti galee jira jechuudha. Gandoonni kenniin hundi isaaniitu amma koompitara fayyadamu jechuudha. Ogeessi geggeessaan teekinooloojii wajjin deemuu hin dandeenye itti fufuu hin danda'u gatee deemaa jechuudha. Kanaaf maal ta'a isa dhaqqabachuudhaaf hin ammayyaa wanti immoo siistama keessa jiru hanna dhaabsisuu keessatti gahee qaba jechuudha. Faayila sana barbaaduu mataa isaatiin iyyuu siqaa'ee guddaadha jechuudha. Amma garuu siistama keessa jira maqaa isaa galchitaa hoggansi kan keellee achirraatii si hordofa waan ta'eef waa hunda dijitaalaayizd goonee siistamatti galchinee. Tarii rakkoowwan hedduun fura jedhamee eegama keessumattuu tajaajila hawaasa keenyaaf kennamu harkifataa kan taane hojjetaan sirriitti qixaan akka uummata isaa tajaajilu sa'aatii 4tti waajjira keessaa bahu sa'aatii 10tti maamila dhiisanii bahu hooggantoota biratti qaawwa mul'atudha namoonni yeroo baay'ee gaafa kaasanan argaa. Smart City kana keessatti waa akkasii kun hordoffii isaa irratti wanta adda ta'e tokko kaameraawwan addunyaa irra geesseen waajjiraalee hunda walitti hidhuudhaan hordoffiin guddaan akka taasifamu. Smart City waa hedduu akka qabudha kanan beeku. Sirriidha. Fakkeenyuma amma kaafte kana si dabaluudhaaf anamma gara waajjira kanaatti dhufuu kiyya dura hojiraachisaa olaanaa kutaa magaalaa Boolee kanaa ture jechuudha. Waajjira kana keessatti maal hojjenne nuti kaameeraa galchinee jirra. Kaameeraa galchinee jirra. Akkasumas akkuma Boolee maqaa ishii sana Boolee guddicha sanaatitti abbaa dhimmaa bakka tokkoo warafaa isaan eeggata dabaree isaa fudhata. Gaafa kaan immoo booksii waajjira sanaatirraa lakkoofsa kanatti maamilaan keenya lakkoofsa kana lakkoottu lakkoofsa kanatti jedhee achitti tajaajilamta jedhee lallabee itti himaa jechuudha. Teekinooloojii kana galfannee jirra jechuudha. Hojjetaa mootummaa ashaaraadhaan eenyutu gale jennee ashaaraadhaan sa'aatii kaa'ame keessatti ashaaraa isaatiin akka hoggannu siistama kana galfannee jirra jechuudha. Hagam aga deemne agarsiisumaaf jechuudha. Kun amma waajjiraalee hunda irratti babal'atee jira. Waajjiraalee hunda irratti babal'atee jira. Ani waajjira kiyya keessa taa'eet itti gaafatamaa waajjira lafaa galee moo hin galle ogeessa kamtu biiroo jira moo hin jirre biiroo kiyya taa'ee hoogganaa jechuudha. Kutaa walumaa galatti mooraa sana keessa maaltu socho'aa jira? Nageenyaafis akkasumas immoo hooggansa waliigalaa kennitu keessatti to'achuudhaafis kun mijatee jira jechuudha. Kan biraa smart governance mootummaa smartii ta'e ijaaru qaamni isaa keessaa tokko. Mootummaa smartii ta'e eessarraatii kaatee ijaarta gandarraatii kaatee ijaarta jechuudha. Amma uummanni eessatti rakkachaa jira gandarratti rakkachaa jira. Kanaaf ilaalcha isaa smartii ta'uu qabu hooggansi jiru hundinuu. Ilaalcha kana keessaatii bahuu qabu. Ilaalcha duubatti hafaa sana keessaa bahuu qabu. Nuti akka gaazexeessaatitti biiroolee hedduu keessatti oolla Oromiyaa irraa qabee bakka rakkoonni gavarnaansiitti jiru kanallee inuma argina waan hunda hin dubbannu waan ta'eef. Gubbaarratti Oromiyaa biiroo irratti jijjiirama jiru parsantii 80 ol smart ta'ee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Maamilli tokko guyyaatti dhufe irraa qabee guyyaa sadaffaatiif maaliif dhufee dhimmi kee maaliif hin raawwatamne jedhamee haalli hoogganaan ta'e qaamni ilaallatu itti sakattaamaa jirutu jira. Kanaaf bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa adiministireeshinii kanaan galatuma isin jechuu barbaanna. Kanuma gadi buusuu kana keessatti magaaloleen gurguddoo jijjiirama guddaa keessa hin jiranii. Adaamaan amma immoo fakkeenyummaa guddaadhaan deemaa jirtu waan ta'eef rakkoon bakka jirullee addatti akkanatti baasanii gaafa dubbatan anaaf naatee jira. Mulee kanaaf hin galatoomi siin jaa. Rakkoon bakka jiru beekuun bilchina guddaadha malee adiministireeshinii keessatti. Rakkoo tokko hiikuudhaaf dura bakka rakkoo sana madda rakkoo sana qaama rakkoo sana
gosa rakkoo sanaa beekuun persentii 50 ol furmaata kaa'udha. Thank you very much. Kanaaf rakkoon magaalaa Adaamaa keessa jiru sadarkaa gandaatitti jiru hamaadha. Namni gattaa'ee uummata keessummeessuu keessatti rakkoo uummataa hiikuu keessatti ilaalcha ammayyaa ta'een smaarti ta'anii waa hundaadhaan jijjiiramnee uummata tajaajilu keessatti hanqinni bal'aa waan jiruuf eessatti mootummaa cimaa smaarti ta'e ijaarraa jedhee bulchiinsi magaalaa Adaamaa qabate gandarratti jechuudha. Kana gochuudhaaf maaltu barbaachisaa waan jedhu amma yeroo ammaa gandoonni 18 magaalaa Adaamaa keessa jiran kaameeraa qabu. Thank you. Security kaameeraa qabu jechuudha. CCTV kaameeraa. Kanarra darbee hundi isaanii kompiitaratti tajaajilamaa jira. Waraqata maksaa jiran. Kana qofaa miti ogeeyyii ciccimoo namoota ciccimoo magaalaarraa kaasanii haga gandaatti jiran kutaa magaalaarraati magaalaarraa kutaa magaalaarraa gandatti gadi bu'ee jira jechuudha. Ijaaramni kun amma seektara hundaan raawwatamee jira. Thank you very much. Nama humna qaba ogeessa cimaadha jettu eessatti argitama gandarratti argita. Bu'uurri achi waan ta'eef achi haa hiikamu jedhamee jechuudha. Isteeppi itti aanutti eessatti argita kutaa magaalaatti argita. Warri sadarkaa olii jiru kun waanuma waliigalaa qofa akka hoogganuuf hojjetamaa jira jechuudha. Kun amma yeroo gabaabaa keessatti lafa qabataa rakkoon uummata keenyaa bu'uurarraatii ni hiikkataa jennee biyyootni guddatan tokko barsiisaa cimaa fi PhD maastersii kana isatti akka ramadan beektaa? Dakka keejii fi keenya kun gubbaatti rakkisaadha beektaa? Amma kun agarsiiftuu biraan akka biyyaatti illee muuxannoo guddaa ta'a. Bu'uura irraa waa tokko sirreessite beektaa? Erga guddatee homaa gochuu hin dandeessu wanti tokko erga gubbaa ga'ee booda erga fiixee ga'ee booda homaa gochuu hin dandeessu. Jalqabarraa ijaarama waan ta'eef kuni gara seektara barnootaatti illee deemuu qaba. Jalqaba dubbatteetta guddina biyya tokkoof bu'uurri barumsa inni irraa dhaloota egerreetti hojjetta waan ta'eef barataa yuunivarsiitii seenuu hin dandeenye, barataa kolleejii seenuu hin dandeenye, 10+ ciccii kana elementariitti ramaddee maal sii oomisha obboleessa kiyya. So kuni inuma ilaalla waan ta'eef seektara barnootaa irratti illee barata barsiisaa ciccimaa kanatu gadi bu'ee bu'uurarraa nu sirreessuu qabaadha. Ammas adiministireeshinii keessatti illee bakki rakkoon jiru gubbaa miti gubbaa hordoffiidha. Hordoffii waan ta'eef hooggantoota irratti waan al tokko quba qabuun sirrii natti fakkaatu. Isaan waan kana adda baasanii rakkoo isaa beekanii hooggansa ciccimaa kanallee gadi buusanii bu'uurarraa rakkoo jiru maqsuudhaaf haalli itti deemame akka muuxannootti fudhatamuu qaba jedha. Smart education. Smart educationiin kaammati kaafte kanaa walitti hidhata. Gandursee. Kaammati kaafte kanaa walitti hidhata. Bu'uura haalli siistamni baruuf barsiisuu kennaa gadi warra lallaafaa goota. Siistamni isaa gaditti cimaa miti. Namni achi ijaarameen dhufu fiigichaan dhaqee yuunivarsiitii galaa fiigichaan gad deebi'a. Humni immoo karaa guutuu ta'een jalaa oliin ijaaramiin kanatu ilaalcha hannaa keessaa bahuu dadhaba. Ilaalcha nama hidhuu keessaa bahuu dadhaba. Ilaalcha birookiraasii xaxuu keessaa bahuu dadhaba. Kanaaf waa hunda konkiriit goonee kan qabachuu qabnu gaditti waan jedhu kana jiddu galeessa godhatame gara mana mootummaa manneen dhuunfaa keessattis hojiin keejii kun haala gaariin hojjetamaa jira. Sirriitti gadi qabsiisaa jiranii. Karaa biraatiin immoo bu'uura boruu amma manneen barnootaa 17 yeroo darbe ijaarre 18 immoo akkas 10 barana ijaaraatiin hin jiru dabalatee kun hundinuu sirna baruuf barsiisuu smaartii ta'e gadi konkiriit ta'ee dhufuu danda'u ijaarutu Adaamaa smaartii taasisaa waan jedhu kana akka waliigalaatitti qabiyyeen smaart Adaamaa dhimmoota kanneen hunda of keessatti hammatee waa hunda gara teekinooloojiitti jijjiiruudhaan rakkoo uummata keenyaa hiikuu qabaa jechuudha. Faayinaalii bu'aan smaart Adaamaa kanarraati eeggamu eessatti dhaquu qaba? Mootummaa cimaa achitti hundeessita. Adeemsa kana hunda keessan baata. Dhumarratti rakkoo uummataa bu'uurarraa kan hiiki ta'uu qabaadha. Mala aadaatiin rakkoowwan hiikuu hin dandeenye kana akkaataa addunyaan itti deemaa jirtu kanaan haa hiiknudha. Smaart City. Kanaadha. Qixa addunyaan irra jirtuun karaa jijjiirama qabu teekinooloojiidhaan. Teekinooloojiin kun teekinooloojii qofatti fayyadamuufi miti jechuudha. Teekinooloojichi rakkoo hiikuu qabu. Ariifachiisuu keessatti adeemsa ture hiikuu qabu. Gabaabsuu qabu. Birookiraasii garaagaraa baasuudhaan rakkoo garaagaraatiif kan nama saaxilu sana qaamni dhiyeenyatti jiru teekinooloojii kanaan hoogganee qabuu danda'u qabu. Fakkeenyaaf amma kabajamoo kantiibaa magaalaa Adaamaa moobaayilii isaanii keessatti qabu siistama kana. Guutuu isaa as keessatti galaa jira. Seekuritiin hundinuu gandoota hundarratti galaa jira. Kutaalee magaalaa keessatti hundinuu galee xumuramee jira.
Amma maal godhu hojii raawwachiisaa kamtu waajjira kam jira jedhee boolee tash godhee ilaalaa jechuudha. Ganda kamtu dulchaa ganda kamtu yeroo ammaa kana biiroo jiraa jedhee ilaala. Itti gaafatamtoota seektaroota magaalaa Adaamaa keessaa kamtu manni qopheessaa amma waajjira jiramoo hin jiru. Isinis immoo sadarkaadhaan hin dandeessu jechuudha. Sadarkaadhaan hundi isaatu hin danda'a jechuudha. Kanaaf namni amma kanaan dura abbaan dhimmaa dursee gala. Abbaan dhimmaa hoogganaa dursee gala. Hojjetaa dursee gala. Hojjetaan isa booda dhufa. Suni nafaa jechuudha. Oduu abbaan dhimmaa mooraa keessa jiru hojjetaan baay'ee yaa'iba. Sa'aatii 10 yoo ta'e jechuudha. Eessa jirta jedhee bakka kana jira jedhaa biiroo jira jedhaa ol sobutu ture jechuudha. Jidduu kanatti uummanni kun rakkachaa jira jechuudha. Kanaaf teekinooloojiin kun ismaart Adaamaan finnu kun faayinaalii rakkoo uummata keenyaa hiikee fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessudha. Kanaaf adeemsa kana hunda isaatu hammayyeessinee yeroo gabaabaa boodatti immoo namni mana isaa keessa taa'ee waa'ee lafaa hiikkachuu akka qabu, waa'ee daldalaa hiikkachuu akka qabu, gibira isaa kaffalachuu akka qabu. Fakkeenyaadhaaf kaffaltii hojii wal qabatee amma bishaan tootaalii gara siistamaatti galee jira jechuudha. Karaa moobaayilii keetiitiin kaffaltaa jechuudha. Humna ibsaa karaa kanatti galee jira jechuudha. Amma kaffaltiiwwan mana qopheessaa tokko tokko garasitti deebisamaa jira jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti waa hundi gara natti hin deebi'a. Karaa isaa keessa deemee biyya biraa keessa taa'ee namni waan isarraa eegamu dhufee haa ta'u asitti hiriiriin hoogganaan tokko hin deddeebisin harka isaan laaliin rakkoo garaagaraa irratti yeroo isaan qisaasessin salphatti hiikkachuudhaaf haala mijataa uumuu danda'amee jira jechuudha. Garasitti deemna jechuudha. Ismaart Adaamaan kun fidee garasitti duguugee nu galcha jalqabbirra jira jechuudha. Jalqabbirra jira. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Mulugeetaa Qaabatoo itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii magaalaa Adaamaa faana jira. Adaamaan waggoota lamaan darban kana keessatti jijjiiramni ishiin qabatamaadhaan mul'iste maalni ka jedhu darbees ismaart Adaamaa kan hojii wal qabate karoorri jiru maal fakkaata hawaasichoo akkamitti misooma kana cinaa hiriiruu qaba kan jedhu kana kallattiin mootummaan qabatee jiru isiniif dhiyeessaa jirra. Mulee rakkoo jennee kan smart city kan hojii wal qabatee sodaawwan jiru keessumattuu siistamicha gaafa diriirsinu keessumattuu hattuun malan dhabu waan ta'eef smart hattuun akka waliin nu uumamne karooricha irratti qofa of gatuunis gaariin ta'uu jedhee yaada. Siistama kana qofa diriirsuun rakkoo hannaa, rakkoo biirokiraasii akkasumas rakkoo uummata keenyaa bu'uura irraa hin hiikaa jennee osoo hin taane siistama ittiin hiikuudhaaf kaa'anneedha jechuudha. Ismaart Adaamaan as keessatti humnoonni amalli dhiisuu gaariin godaanuu akkuma jedhamu san amalli waan nama rakkisuuf humnoonni karaa kanaan socho'an jiru jechuudha. Kanaaf siistamni kaa'ame maa inni tokkoffaa qabsoodha jechuudha. Waltajjiiwwan qabsoo hooggansi rakkoo akkuma muummichi ministeeraa keenya hannarratti sarara diimaa kaayan sana mallattoo sarara diimaa sana gara minxaafa diimaatitti humnoonni jijjiirachuu danda'u siistemaatikaalii adjasti gochuu danda'u bal'aan akka jiru waan beekamuuf karaa tokkoon siistemaan jalaa hiitaa jechuudha. Siistemaan namni haala mijataa hannaaf isa kakaasu kan hin barreesse akka baru taasisu kan beekus akka cimee dhoksee waa gochuu danda'u abbaa dhimmaa deddeebisuu danda'u harka laaluu danda'u faayila isaa jalaa dhoksuu danda'u waa hunda raasuu danda'u abbaa dhimmaa keenya boochisuu danda'u gaditti jiru kan siistamaadhaan hidhuun isa tokko jechuudha. Inni biraa isa siistamaan hiite kana gubbaadhaan immoo hojiin ilaalcha sirreessuu bal'inaan hojjetamuu qaba jechuudha. Kanarratti bulchiinsi magaalaa Adaamaa kutannoodhaan hojjechaa jira. Hannarratti humni barachuu danda'u yoo jiraate hanni bu'aa qabeessa akka hin taane yeroodhaaf akka kan kosmootiksii ta'ee nama shawwaduu danda'u yoo alatti bu'uura irraati jijjiirama fiduu akka hin dandeenye eessallee nu geessuu akka hin dandeenye diinagdee biyya kanaa irratti dhiibbaa akka fiduu danda'u siifis boruuf akkasii hin taane garee TPLF warra juuntaa kanarraati barachuu akka inni qabu hojiin ilaalcha sirreessuu bal'atu hojjetamuu qaba jechuudha. Humni sun hundinuu saamicha sana hunda gaggeesse gamoowwan garaagaraa ijaarratee keessa jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf kana isaanirraati akka baruu danda'an hojiin ilaalcha sirreessuu hubannoo cimsuu bal'inaan hojjetamuu qaba jechuudha. At the same time qabsoodhaan tarkaanfii fudhachuudha jechuudha. Siistamaan inni hiita
ilaalcha isaa sirreessitaa, hojii ilaalcha sirreessuu irratti hojjetta. Wal faana immoo humna dideetiin hin bahimu tarkaanfii barsiisaa ta'e irratti fudhachaa deemtaa jechuudha. Tarii Adaamaan guddina ammarra jirtu kana wajjin wal qabateeti osoo artificial lake yookaan hora wayii osoo qabaatte warreen jedhanii jiru. Kana caalaa Adaamaan jireenyaafis daldalaafis waan hundaafuu mijooftuu ni taati. Tarii smart city kana keessatti waan akkasii kun ni jiraataa? Sirriitti jira. Smart city amma jiddugala inner city keessatti piroojeektiin isaa hojjetamee xumuramee jira. Inni gara hojiitti jijjiiramaa jira. Gaafa inni hojiitti jijjiiramee waa hunda of keessaa qaba jechuudha. Gaafa ammatti kaafte kana bal'innaadhaan jiddugala magaalaa sanaatitti qaba. Haala inni itti sarkuleet godhaa itti socho'uu danda'u hundi isaatu injiinaroonni mijeessanii jiranii waan Adaamaan hin qabne sana uumuudha jechuudha. Adaamaa keessatti akkuma jette sana lagni hin jiru, haroowwan adda addaa hin jiranii. Kanaaf jiddugala magaalaa Adaamaa keessatti artificial lake'n kun qophaa'ee jira jechuudha. Qaama Smart Adaamaan wanti inni hin qabne jiru. Smart Adaamaan gaafii ati jalqabatti kaafte sanarrallee deebisuudhaaf akka biyyoota birootti magaalaa kana diigee magaalaa biraa kan ijaaru miti jechuudha. Uummata kana buqqisee uummata biraa kan ijaaru miti jechuudha. Smart gochuu. Achumatti inner city kana keessatti hojjetama. Leegiin kun hin qabaata. Daandiiwwan iddoowwan bashannanaa garaagaraa hedduuf keessaa qaba. Karaa biraatiin immoo hawaasni amma achi jiraachaa jiru kun osoo hin buqqa'in magaalaanis smart taate uummanni sunis achumatti gamoowwan garaagaraa keessatti haalli inni itti fayyadamuu danda'u jiru jechuudha. Amma inner city keessatti manneen gandaatti baay'ata. Baay'een isaanii jechuudha. Warroonni manneen gandaa keessa jiran kun warra naannoo sanatti gamoo ijaare kana keessatti gubbaarratti haalli isaan itti galuu danda'an jala irratti immoo biizinasii garaagaraatiif haalli inni itti ooluu danda'u hawaasa kan buqqisuu miti jechuudha. Hawaasa buqqistee smart Adaamaa kan ijaaru uffatu gaafii uummataa deebisuudhaaf rakkoo uummataa sirreessuudhaaf. Kanaaf uummata buqqisaa smart Adaamaan ati ijaartu hin jiru jechuudha. Kanaaf uummata fayyadaa, uummata sochifaanaa waliin smart gochaa waa hunda karaa guuttateen jechuudha. Seenaa magaalaa Adaamaa kanas dabalatee jechuudha. Adaamaan Adaamii jecha jedhu sanarraati biqiltuu jedhu sanarraati kan hundoofte ta'uusi bifa agarsiisuu danda'u. Paarkiin Adaamaan mataa isaatiin giddugala Adaamaa sanatti kan dhaabbatu ta'uusaa paarkiiwwan adda addaa kan of keessaa qabudha. Inni hojiirra oole taanaan waa hunda kennatu smaartii ta'a. Bu'aawwan amma galmaan kunneeni seektaroota hundaa galateeffachuun akkuma jirtu ta'e addatti nama galateeffannu jira. Teenkiyu jechuu qabna waan ta'eef isa addatti akka kaafnu barbaada. Sirriidha. Kireeditii kennaa waliin deemuu kun gaariidha. Addatti namni galateeffannu abbaa yaadama kanaa kan ta'e kabajamoo kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee yaadama smaartii jedhu kana hunda fidanii yaadama kana immoo karooratti jijjiiranii sosochii waliigalaa kana uumanii jiranii jechuudha. Sosochii waliigalaa kanaan immoo bu'aawwan hedduu argamanii jiranii jechuudha. Achi as gaman abbootiin qabeenyaa misoomaa ta'an magaalaa Adaamaa keessatti baay'eetu jiru jechuudha. Baay'eetu jiru. Waa hunda irratti mana barnootaa ijaaruu keessatti, manneen harka qalleeyyii ijaaruu keessatti, piroojeektiiwwan adda addaa keessatti hirmaachuu keessatti uummanni magaalaa Adaamaa hundi isaatu smart Adaamaa kan hojiirra ooluu keessatti kaka'umsi inni qabu, sosochii inni qabu, uummata galateeffamuu qabu yaada jedhu kana qabu. Tarii gaaffileen ani kaase hedduun isaanii wal qabatanii deebi'anii jiru waan ta'eef irra hin deddeebi'u. Namoota raawwii kanaaf jijjiiramoota amma takka lama sadii jennee lakkoofne kanaaf shoora olaanaa kallattiidhaanis al-kallattiidhaanis baatan hundi keessanuu galatoomaa isin jechuu barbaanna. Mulee waan gabaabduu ergaan ati dhaamtu maali? Baay'ee galatoomii ergaan ani dhaamuu barbaadu jabaa keenya jabeeffachuu qabna. Jabaa keenya beekamtii kennuufii qabna. Jabaa keenya waan inni hojjete sana cinaa dhaabbachuu qabna. Bakka inni hanqatetti agarsiifnee namni uumamaan dhidhuudha waan ta'eef guutuu miti waan ta'eef nama ta'uusaa qofaan. Kanaaf naannoo kanarratti kan osoo sirreeffannee yaada jedhu kana qaba akka Oromootitti carraa kanatti uummata magaalaa Adaamaatiif kan dhaamuu barbaadu yeroo baay'ee magaalaa kana keessatti hooggansi garaagaraa hooggansa kennee jira. Jijjiiramni waggaa lamaan kana keessatti dhufe jijjiirama jajjabeessaadha. Jijjiirama qabatamatti uummanni keenya irraa dhadhamuu danda'edha. Kanaaf akka namaatti hanqinni ammallee bal'inaan jiraachuu danda'a jechuudha. Ammas hojiin kun hundi hojjetamee hattuun hin jiru jechuu hin danda'amu. Asii achitti humni uummata xaxaa ol baay'ee jira jechuudha. Isa sana ilaaluu osoo hin taane
jijjiirama waliigalaa kana laalee jijjiiramicha jajjabeessaa cinaa dhaabbachaa hattuu immoo asii achitti hojii kana hundaayyuu cileetti dibuudhaaf sochootu irratti qabsaa'uu qaba jechuudha. Mootummaa cinaa dhaabbachuu qaba, bulchiinsa magaalaa cinaa dhaabbachuu qaba waan ta'eef wal gargaarree qabsaa'uufnee magaalaa teenna ismaarti goonee biyya keenya guddifnee badhaadhina waloo keenya immoo agarsiisuudhaan gaggeessummaa Oromoo ifatti addunyaan akka argu taasisuu keessatti hundinuu hirmaachuutu nurra jiraataa ergaa jedhu dabarsuu barbaada. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii magaalaa Adaamaa obbo Mulgeetaa Qaabatoo guddaa galatoomi siinjaa akka deebinee wal arginu abdiin qaba. Haala itti deemamaa jiru kana cimsinee itti fufsiisuudhaan nuti smaart taane magaalaa smaart keessatti akka wal arginu abdii guddaan qaba. Ispoonsarii sagantaa kiyyaa dameelee isaa 400 ol ta'an teekinooloojii baankiin addunyaan irra geesse walitti hidhuudhaan tajaajila baankii guutuu idil addunyaa fi biyya keessaa kennuun gaachana uummata keenyaa akka ta'e baankii siinqee guddaan galateeffadhaani. Horanaa bulaa. Baay'ee galatoomaa. Miilli koo deemsa osoo hin eegaleen osoo fiiguu hin danda'es ana waliin turan. Daandii harkaa bannaan kallattiin agarsiisanii jiru. Yeroo uffata gara lafa naanna'u turan. Harka jala naaf hir'isanii na jabeessanii jiru. Yeroo dhibbeen akka isaaniitti nan darbe. Anis isaan fachiisa. Injifannoo yeroo deebi'es gammachuun na simatan. Kun isaan qofa osoo hin taane warri isaan waliin jiraatan hunduu eebba argatanidha. Kabaja na dhaabsisanii anis harka isaan fuudha. Arras milkaa'ina sadarkaa mul'atu argadheef sagaleen ilfannaa isaanii onnachiisu fagoora natti dhaga'ama. Har'as tajaajila baankii kiyyaaf daandii irra deemu hundatti na waliin jiru. Ani bu'aa isaaniiti. Baankii siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti.